Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaa fidduu jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana geessanii ana obboleettiin keessan nagaa guuturraafaa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee jiraatu isiniin jechaatii isin jalaa badee jira asumaan namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalama akka maamila keenya turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin nadeekkeraa turtan galatooma galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaalladha. Egaa obboleewwan kiyya akkuma argitan kana kunoo jireenya Itoophiyaa akkas fakkaata. Ijoolleen keessattuu akka kootii kana jechuudha. Ani already garuu uffata miicuu naan jaalladha. Ammootu jira mitiire irraa fagaattanii yeroo jalqabaa fi gaafa isinitti ta'u jechuudha. Maaliif baay'ee tokko hin cima. Haa ta'u malee immootu biyyuma ofii namaa wayyaa isiniin jechuu jaalladha. Maaliif jennaani biyyi ormaa wanti qabeenya kan nama biraa kan keessan hin ta'u sababii ta'eef jechuudha. Egaa har'a uffata miicuutiin ka'ee garuu namni miica already har'a akka chaansii waan kophaa koo jiruuf isin waliin dubbachuudhaaf akkasumas immootu akkasitti hojiin namaa hiiqa gaafa zum jettanii kophaa keessan hojjettan baay'ee isin dabbaramtanii. Innaa ijoolleen baay'ee jireenya Itoophiyaa jettanii jireenya Itoophiyaa kun akkas fakkaatan isiniin jedha. Aniyyuu badaa tokkoon badaa jira. Maaliif jennaani waan tokko hamma sirreessitanitti dhugaa hin beeku baay'ee tokko ulfaata baay'ee jechuudha. Yeroo dheeraa isinitti fudhata isteeppii dheeraa jechuudha. Innaa maaliif amma akka kana amma yoonaa isin jalaa bades immoo rakkoon qabu kaanumaan isinitti himu ta'a waan hundumayyuu walumaan laalla jechuudha. Egaa maaliif walumaa galatti argaa jirtan yoo ta'e iddoon ani jiru kun isin ifa isinitti mul'ata jedhee yaada. Taan immootu jechuudha wanti ani amma yoonaa badee fi sababuma kan kanaanii maaliif waan tokko wanti sirreessu baay'een isaanii waan jiraniif sanumaafin isin jalaa badee isiniin jechuu barbaada. Egaa maal isiniin jechuu barbaada na jajjabeessa maaliif jennaani biyaansi yeroo gabaabduudha waan hunda isaayyuu sirreeffadhee xumurataa jira. Kanan waan babbareedaa viidiyoo babbareedaadhaan gara keessan dhufu ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo muraasa booda yoo baay'ate waan torbeen lakkaawwamne booda jechuudha. Kanaaf irra caalatti wanti amma kana nama cannaqu hin jiru. Maaliif jennaan isiniif gala jedhee yaada. Tarii iddoon ani amma jirus dubbachuu irraa sa'uufis immoo isiniif hin mijatu beektanii jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha hammam yoo ta'es immootu jechuudha iddoo firiidamii qabdan immoo manni keessa jiraattan iddoon isin jiraattan firiidamii qabaatee jennaani hojiin iyyuu isinitti hin ulfaatu akka barbaadanitti hojjettu. Innaa maal jedhee isiniif ibsu ree kanaaf irra caalatti wanti natti ulfaate sana kana dura isiniif ibsee jira waa'ee manaa wal qabate kana. Bakkan dura jalqabetti ijaaretti ofii kooti dhaqee keessa jiraachuu hin dandeenye haaluma nagaa wal qabatees akkasumas immoo jireenyis immoo gizee tokko iddoo ofii keessan yaaddan osoo hin taane iddoo ofii jette isin jiraachisti. Kanaaf bakkan yaade sana jiraachuu hin dandeenye maaliif isinitti meera abbaa manaa kan koo hojii isaatiin sababii iddoo kana ta'eef ani immootu har'a lakkii jedheeni toonni jechuudha ati jireenya kee jiraadhu wayii immoo achi deemina wajjin jiraadhu jedhee. Sababbiin isa cinkuu hin dandeenyeef jechuudha. Maaliif namni kamiyyuu hin beektanii gaa'ela jettanii erga seentanitti amanamummaan gidduu keessan jiraatee jennaan immoo amma kana nama taa'ee isin eegee jireenya dhuunfaa keessanii qofa filattanii ani bakkanaaf ta'e kanan jiraadha ati dhimma keeti jechuun hin dandeessan jechuudha. Kanumaa wal qabatee malee dhugaa amma haala dhiphataa haala cannaqamaa akkanaa kana keessa ani jiraachuun hin beeku baay'ee tokko jechuudha. Maaliif baay'ee ulfaata dhugaa. Ammana jedhee ammana isiniif ibsuu hin dandeenye jechuudha. Baay'ee isin cannaqa. Viidiyoodhuma isiniif hojjechuuf illee jechuudha iddoo firiidamii yookaan boota gahaa hin argadhu. Kanaaf kaninaan isin jalaa badaatiyyuu jiru jechuudha. Na hubattan jedheetii yaada. Yoo waaqayyo jedhee waan hundumayyuu sirreessee bira ga'aatiin jira. Kanaaf guyyaa sana muutu maaliif namni kamiyyuu jechuudha rakkina hagamii keessa yoo ta'eyyuu keessa darbuun akka danda'amu akkasumas immootuyyuu wantoota baay'ee kam keessattu jechuudha. Akka dandeettii keessaniitti waanuma xiqqoodhaan waan baay'ee akka hojjechuu dandeessan akka abaluutti osoo hin taane akka keessanitti yoo jiraattan waan baay'ee immoo sirreessu akka dandeechan kaawwalumaan hubannu ta'uu danda'a isiniin jechuu barbaada. Egaa manni nama keessa jiru taa'ee natti tolee yookaan viidiyoo kan isiniif waraabu miti. Ofii kooyyuu akkamitti keessa gaggaragaree akkaan hojjetaa jiru natu beeka.
Na ammaaf iddoon ani itti miiccaa jiru ala mana osoo hin taane alatti kana nani uffata kana miiccatii jiru. Kanaafuu akka saniin isiniin jedha obboleewwan kiyyaa na hubattan jedheetii yaadaa akka kana fakkaataa jireenyi biyya kanaa isiniin jedha. Yaa'u xiqqooshii wanti isinitti ulfaatu waan nama irraa maqaa isiniif dha'e kana yoo ta'e malee kuuwwani amma achi teenye ilaallu sana miti isiniin jechuu barbaada. Egaa iddoon ani amma aduu keessa sababii ta'eef akkuma argaa jirtan kana jechuudha aduudha baay'ee jechuudha ganama garuu aduu qaba aduu isaa sirriitti shannoodha. Anis kanumaafan uffata miicuudhaaf ariifadhee isiniin jedha yeroo baay'ee immoo bishaan kan hin argamne bishaan gisee barbaadan taasisan torbeedhaan dhufa akkuma argaa jirtan kana kun roottotti waraabamee kaawwameet akkasii torbeedhaa aga torbeetti gisee tokko tokko immoo gisee torbee lamaanis dhufu jira jechuudha. Kanaaf waan hundumti isaatu jechuudha. Maaliif irraa fagaattanii gaafa itti deebitan baay'ee isin qoraa qormaata isinitti ta'a haa ta'u malee mootu jechuudha obsa yoo qabaatta wanni hundi isaayyuu hin taraa. Isiniin jechuun barbaada na guyyaa lamaan kanaaf viidiyoo yoo hojjetaan jiru mana hin turree waanumaan isiniin jedhe kanaaf maaliif baay'ee isteepbii baay'ee keessa darbuu nama gaafataa waan guyyaa tokko guyyaa lamatti yaaddanii xumurtan miti tibba darbee waan ta'e irraa isiniif dubbadhee ture. Kanaaf isuma sana sisirreessuudhaaf iddoowwan garaagaraatitti jechuudha. Sosocho'aatii ture jechuudha. Inni mti sun immoo nama isin barbaachisa bara kana keessa kophaa keessan osoo hin taane nama isin barbaachisa nama wajjin waan sana nama amanamaa akkasumas immoo nama isiniif yaadu wantoota waliigaltee uumuudhaaf illee akkasuma nama irraa waa bittanis ta'ee waliigaltee sanarratti jechuudha. Bara kana keessa nama isiniif yaadu nama amanamaa tokko yoo argattan malee isin jettaniituma waan baatan sana murteessitanii galuu hin dandeessan jechuudha. Magaalaadha waan ta'eef. Kanaaf guyyaa lama moo guyyaa sadii natti fudhate viidiyoo isiniif hin waraaba yeroo nan waan sana xumurullee isiniin jedhee ture garuu hin mijatu akkuma kana dura isiniif kaase viidiyoo bakka hundatti waraabuu hin danda'amu ammootuyyuu bakka isaan birattiin waraabuu na dhorka malee qabeenyi sun erga kan keessan ta'in asitti mootu jechuudha gara hunduraatti waraabuu isin dandeessan waan barbaadanis hojjechuu hin dandeessanii garuu mootu keessattuu namni Itoophiyaa jechuudha baay'ee isaanii kaameraa baay'ee kanaan ammas badaa miti kaameraa kanatti. Kanaaf in ta'u isiniin jedhu. Kanaaf viidiyoo sanallee isiniif hin waraabne isiniin jechuu barbaada. Garuu mootu waanuma tibba darbe irraa isiniif dubbadheedha. Kana nani xumuruudhaaf asiif achi deemaa ture jechuudha. Xumuree jira. Waaqaaf galanni haa ta'u. Waan xiqqishuu bichaa na hafe faayilii xiqqishuu bichaa hammanni abbaan irraa fide sun xumuree na harka galchuutti qofa. Sana booda guyyaa 15 nu beellamame 15 booda ani ittiin hojii jalqabuu nan danda'a jechuudha. Walumaa galatti maalinni yoo jettanis gadda irraa isiniif dubbadhee ture. Ammas immoo gara fuulduraatti sirriitti kanan ifa isiniif godhu ta'a. Akkasumas immoo hojiin isaa sirriitti gabii hin qabaa'ii waan jettanii hin qabaa nama ittiin hojjetameef jechuudha. Sana fuulduratti kanuma waliin haasofnu ta'a jechuudha. Haala tasgabbaadhaani waan hunda isaayyuu jechuudha. Kanaaf hagasitti mootuu jechuudha. Obsaan na eeggadhaan isiniin jechuu jaaladha. Obboleewwan kiyyaa kanattiin isin jalaa badee na jajjabeessaa akkasuma laayikii sheerii godhaa namoota baay'ee biraan maaliif namni 15 laayikii gaafa gootan akkasuma namoota hedduu bira ga'uu danda'a jechuudha. Egaa akkana kana fakkaata kun jireenya akkuma argitanii akka kanatti hojjechaatii isinitti haasa'uu sababa barbaadee fi viidiyoo isiniif hojjedhee isiniin jechuu barbaada. Kanaaf uffata mootuu baay'een keessan seera miicii maalii jechuun keessaniin ooltanii isinitti meeraka maaliif durmaan waan kamiyyuu hin beekne namni keeyyayyuu nama baadiyyaatti guddatee nama baadiyyaatti dhalatee guddateedha. Haa ta'u malee immoo waggaa 4-5 akkasuma wagguma 2 fagaattanii gaafa as deebitanii akka haaraatitti wannoo jettan wanti hundumtu isiniif hin sirratu adeemsa keessa yoo sirreessitan malee isiniin jechuu barbaada. Egaa obboleewwan kiyyaa turtiin kiyyaa irraa kun isa kana fakkaataa akkaniin an dabarsaa jira. Biyaansi ammayyuu sa'aatii gabaabduu qaba. Kana booda immoo bakkuma nama isiniin jedhe beellama waan qabuuf nan deema. Jireenyi Itoophiyaa sirriitti obsa gaafatti obsa akkasumas immoo kutannoo murannoo qabaattanii jennaan hedduu baay'ee lafa yaaddan kamiyyuu gaa'uu hin dandeessaniin isiniin jechuu barbaada jabaadha. Waaqayyo nagaan biyya keessanitti isin haa galchu isinilleen isiniin jedhaa laayik sheer gochuudhaan akkasuma yaada keessan koomentii jalatti naaf qooduudhaan na jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Waaqayyo hunduma keenyaaf iyyuu nagaa jaalala nuuf haa kennu biyya keenyatti rabbi nagaa nu haa buusu isiniin jechuun jaaladha obboleewwan kiyya. Akka kana fakkaata kunoo oolmaan kiyya guyyaa irraan isiniin jedha turtii gaariin isiniin jedha hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naaf tura.